Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf jira jirtu isiniin jecha. Firaanki ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe. Firaanki kunis maal jechuu keessaniin oolu. Hiriyaa kiyya tokko irratti firaanki ajaa'ibaa dalaguuf hin deemaa. Eda deemeeti mana isaa isa bira buleetiin dhufe. Mallayni na jala badeetiin jira. Jedhaaniin waan inni jedhu kan waliin laallu ta'a. Share, like, subscribe gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha. Chanaalli kun chaanaala haarawaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf amma gara biraankii kennatti tarraa. Biraankiin kenna immoo maal akka inni ta'e isaan jechuun si bira bulee jira. Mallayni na jala badee jira jedhaani waan inni jedhu immoo deebii kamisarraa argannu ta'a. Hamma dhumaatitti na waliin turaan affeerraa kooti. Amma ni bilbilaa fi na wajji turaa isiniin jedha. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagami? Wallahi alhamdulillah. Kam tijita? Wallahi naga baga jira takamme. Bota shia net makor na kiro hal. Oh bota net kor na Jireenyi maal fakkaata? Ani no bota shia. Daqlat agar shawta na paro. Masyaallah. Akkami ganama jechuun osoo ati raftu si biraa deeme beekta? Sa'aatiin dalaganatti geettiniin si biraa deeme? Amine. Du'aay godhaa bullee waan ta'eef hin dadhabnee ati immoo ani sa'aatiin natti geettiniin alarma rakkaadhee beekta chumaan geettiniin deeme. Akkas waa si biratti gate beekta? Jechuun gargara laaleetumaan achuma xarapheezaa gubbaachi kaa'ee beektee boorsama keessa mallaqa doolaara 200 yoo reefu galeetiin ilaaleetiin hin jedhu jiru. Kanaaf mallaqa situ keessa fuudhee nutti fakkaate galgala hin jira beekta. Jechuun maal jettan maal reema waan nama ibaa wajjin hin bullee anumaaf isitu mana keessa jira. Kanaaf simatti fuudhe malee waan namni ibaan wajji jira. Maaliif beekareen halkan keessa kaatee jirtallee dhagee jira beektaa yoo ati kaateetiin hin deebiteetiin hin raftu. Akkam? Maal jedhe dolara dubbala maal siyoonni kiyyi keessa isaanii fudhata boorsaa akkana na bira kaattee asitti na biraa manitti deebittee na biraa achitti kakattee biraa deemtee achitti na haan bira teessee yaaddaas. Aan jechuun maaliif beekaree amma beektaa ilmi namaa kun namni hin amanamu beektee an achuma rakkaa'etumaan rafee ganama immoo itti dalagaa deemullee ilaalle. Asin dura was jalaa fuudhe moo nama jalaa fuudhee dhagee. Jechuun na jalallee fuudhee nama jalallee jechuun fuutee dhagoo osoo hin taane namni beektaa ni dogongora yoo immoo waa harkaan qabaatiin namni fuudhullee ni mala. Kanaaf anam walumaa galatti waan isin jedhu beektaa mallaqa na jalaa badeetiin hin jira. Kanaaf mallaqa namni fuudhe sima. Galgala hin jira bar galgala laalitumaan. Kanaafuyyuu amma simatu na jalaa fuudhee mallaqa kiyya naa kennis jechuu barbaadeetiniin. Akkamitti jechuun nama mana kan kee dhufeetiin keessummaa mana kan kee dhufe mallaqa jalaa fudhatte. Eebii miti yaaboo. Ofuma naamtee raawwattee mallaqa na jalaa fudhatta yaakii maal jechuudha kun. Kanaafuu si jedha biree namni kabajaa qaba mana namaa yoo dhufeet akkamitti anaa dhufeetiin jechuun si amanee teessoo irra achi kaa'eetiin jedhe ani ganamallee akkasumaan ka'eetiin gara dalagaatti deeme mallaqa laallee yoo immoo argitee reefu manatti galeetiin suuqii dhaqeetiin yoo laalu mallaqni hin jiru. Kanaafuu mallaqa nutti gattee. Mallaqa nutti gattee mana keenyatti gattee. Mana kan keessatti gatte. Kakuu haa kakuu maaltu fide waa'ee kakuu maal haasofta sila kakuu jettaati waan fuutee raawwateetiin kakuu haasoftaati.
Ani kakuu wala kana ani kanan beeku jechuun kakuu wala jinnii kana keessa hin jiru an mallaa kiyya fuutee jirta mallaa kiyya naaf mallaa kiyya barbaada kijibaan kakuu maal jetteetiin kijibaaf kakuu deemtu kana ani kana sirraan fudhadhu mallaa kiyyan barbaada malee. Kanaafuyyuu wanni jechuun ati akkamitti mallaqa namaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya telefoona irra cufatee jira itti deebisa. Eda isin bira buleetti niin galee kanaaf mallaqna jalaa fuutee jedheen ittiin aarsee jira. Akkasii birankii jabaa irratti dalagaa itti deebisan mallaqna irra cufee jira waan ta'eef. Akkasii isin jedha hamma dhumaatitti nama waliin tura waan inni jedhu immoo walumaa ilaalla waan jechuun arraballee waan barbaadoo jedhe ana irratti dalage waan ta'eef rakkoon qabu. Akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya ittiin deebisa. Bilbilee fi jira. Caso. Hello? Ma telefoona waan kaafne? Dubbii barbaadda maali jechuun amma lakkii si gaafadhe maali nama tokko jechuun ani akka keessummaatti akka nama tokkotti akka hiriyyummaatti si bira dhufe mallaqna jala fudhatteetiin amma kana haasofta. Kanaafuu ani illee kabajamaan si gaafadhe bara. Hai obboleessoo halkan ani bara waan fincaanii waan mana fincaanii dhaquudhaaf kaatee si'a malee halkan yeroo ati kaatetiin hin deebitu ni dhagaya. Kanaaf ani immoo jechuun waan akka dallee ati shakkine illee kaata sumallee tana dura waan akkasii sirratti hin argine waan ta'eef si shakkine garuu namni guyyama keessa amala adda addaa baasaa beeta. Ani yoo na gaafattellee malleen yoo na bira jiraate jechuun ani yoo mallaqa baadhe simaa kenna rakkoon qabu garuu wanni na aarsetiin hin jedhe akkamitti kiisha kiyya keessa akkamitti fudhattaana wanni na aarse. Injiru anumaaf si bar jechuun waan qabatamaan footeen kakattaa akkuma sanuu maaltu fidee siin jedha bara nama. Ati sanumaa fi jechuun qalbii keessa sanumaa fi yaadu akkasuma gootutti maan nama amtanatti fakkaate yoo laalu. Ani amma jechuun kakuutti maa fiidaati. Kakuutti maa fiida kakuu jetta bara. Waan dalee beektaa waa'ee kakuu haasofta akkatti. Odoo kakadhu isin jennee iyyuu kakattu bara amma kakuu jetta. Nan kakachiisu jechaaf akkana jetta malee ani amma birrii bara wanni ati amma maal jetteetiin birrii mana jalaa fudhattaadha nama jechi kiyya. Yoo mallaqoo barbaade sii kenna maaliif birrii fudhattaati? Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya ammallee maraal mafaadhaaf narratti fedhanii jira. Akkasii isin jira birankii ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf ta'u share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jecha akka malee aaree jira yoo argitanii mallaqni illee na jalaa banne inni illee argitanii waan na jalaa fudhatellee hin jiru maaliif ani birankii irratti dalaguu fi isa bira buleetiin waan galeef akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya nama akkasiitillee miti hiriyaa kiyya kanaaf share like subscribe dhaan na jajjabeessan gamanumaan dhaamsa kiyya. Ama video ibati walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii si waliin haa jiraatu isiniin jedha. Bye bye.